Jira jirtu hordoftoota fi daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaa bakka jirtanitti nageenya keenya isin haala qabu jecha kan bariifattanis baga nagaan bariifattanii kan dhiisifattanis baga nagaan dhiisifattanis jecha akkasumas sagantaan keenya kan caayaa miidiyaa neetwork irraa isin dabru torban kanaan dura adda cituu sababa adda addaatiin adda cituu isaanii yaadatamaa gabanumaan nuuf gochaa isin jecha akkasuma gaa arraas qophiilee addaa akka qabannee dhufnee qophiileen addaatuun haala biyyattii teenya keessa deemaa jiru kuni maal fakkaata haalli yerootis maal fakkaata kan jiru waliin gaa keessummoota lama qabadhee dhiyaadhee isin jira baga nagaan nu eedanii turtii gaarii isin jecha gabanumaan garee isaanii isin dabarsa. Haa obbo Maammee Yuusuf akkasumas obbo Feesal Jibriil baga asirratti nu argamtanii affeeramtanii isin jaa akkasuma wanni irratti mari'anna jennee yaadnu keessaa kan dubbii ijoo ta'e akka addunyaatti illee deemaa jiru sooshaal miidiyaattis ta'ee namni gungumaa jiru waa'ee wal dhibdee biyya teenyaa yeroo laalloo TPLF fi bilisiginnaa jidduu tahaa jiru kanarraa mee haalli amma bilisiginnaan itti jirtuu fi TPLF itti jiran kun wallabdeen isaanii kun uummata Itoophiyaatiif yookiin biyyoota ollaattis ta'ee yeroo ammaa kanatti ni barbaachisa moo akkami mee akkamitti ilaaltaati akka nam tokkootti yaada. Egaa duraan dursee sagantaa irratti naaf hirmaatee gargaaruu isin jechaadha. Lolli TPLF fi Abiy gidduu ta'aa jiru gaafatti na gaafatte lolli kun uummata Oromootiif ni barbaachisa moo hin barbaachisu kan jiru gama tokkoon itti dhufna san akkuma guutuu biyyattiitti allaalamu. Akka Itoophiyaatti jechuudha. Akka Itoophiyaatti gaa lolli tokko hin barbaachisu. Yeroo hundaa'u lolli miidhaa malee faayidaa qabu. Maali yoo lolli ta'e waa hedduu takka abbataatiin ikoonomiin biyyaa nu qofaa walitti dhufeenyi dura irratti nagee abbata. Nageetti aansee ikoonomiin biyya takkaa ni qofti. Kana gidduuttis maali xilaatonni biyya sana gartee gara xilaatummaatti siiqaa deemti lolli faayidaan qabu miidhaa malee qabatee. Akka uummata Oromootti akkami gisee laattu qabsoo Oromoo tanaa wajjin wal faalleessa moo wal giteettee yaaddate akkam ta'a? Lolli TPLF fi Abiy gidduu jiru lola abbaa fi ilmoo waliin guddaa jiranidha. Maaliif isaanumaa duris waliin hataa ture nyaachaa ture saamaa ture. Lola kanarratti immoo uummanni Oromoodhaa faayidaa lola kanarraa argatu hin jiru. Maaliif TPLF fi OPDO'n taa'amaa irra bilisiginnaatti jiraniitun akka biyyatti harka bitaatii fi harka mirgaas jaallachuudha. Malee kanaatu irra miidhaa Oromoo irra geessee wanni TPLF takka Oromoo irra miidhaa geessee qofa jechuu hin dandeenye. OPDO'nis argamuu isaanii taateetti Oromoo miidhaa turte. Waggaa 20 tajaajilaa turte. Harka mirga isaanii taa'aa turte jechuudha. Saniifuu uummanni Oromoo kana gidduutti jedhaan lamaan gidduutti dirmachuun barbaachisaa. Kajuuf uummanni Oromoo maaltu jinate? Yeroo kun saallachuutu akkuma jaamaa ture nafxanyaan diina Oromooti. Arra sirni Abiyyi fuudhee ittiin deemaa jiru kun sirna maaliiti? Sirna nafxanyaa sani. Sirna nafxanyaadhaa kan Itoophiyaa afaan takkaa fi alaabaa takkaa fi amantii takka jalatti bulchuudhaaf deemu biyya san keessa gadhaabuu deemu. Gama biraatiin ammoo TPLFis maali warra humaatti akka jaalatan jechuudha. Saniifuu uummanni Oromoo bakka kanatti akka keessatti salaa yeroo nama carraan guddaan uummanni Oromoo qabu yeroo ammaa keessa jiru ta'a. Maal naanji carraan kun uummanni Oromoodhaa biyya san keessatti waraanni mana irratti maddamamee akka isaa yoo gabbaan akka shoottaan akka dha'aman akka jibaman godhamaa ture. Lagannaa kanaa wal qabatee gammas keessaan qabsoo isaanii kan qabsoo keessatti rakkoo rabdaa ture. Abiyyis dha'uudhaaf kan murteesse yeroo qeerroon teenya marsaa shanaffaa lagannaa sochiitii fi gabaara jirtu kanatti waan kanatti isaanis lola seenan. Akkamitti irraa qabsoo Oromoo tanaaf kan godhu jechuudha. Amma bakka kanatti maal beektaa? Dubbiin isaanii yaani fuudhaa na bira dabartanii saniif tareefuu ta'ee isa gaafatte san irratti xiqqashee dhiyeetiin gaafii lammaffaatti dabruu fedhe. Ayyee gaafii inshaallah wal jala deebisaa deemna. Gaafiin jalqaba gaafatamte san dhugaadha biiti takka waraanaan waa hedduu dhabdi. Tokkoffaa irratti akkuma inni jeetti dippiloomaasii biyya keessaati biyya alaallee dhabaa dhufti nageenyi biyya keessaa boora'aa dhufa. Akkasumatti lubbuu namaa qaaliitu waraana sanarra dhumu. Meeshaa waraanaa qisaasamte hedduun nama nagayaatu jidduu dhooma waraana kana keessatti
amma waraana mootummaan abiyyi ummata nagayaa TPLF warra hin hidhatin kana keessa dhumuutu jira. Gaafa kan maal jee maaksiin ergaaf malee TPLF waraanatti hin ergu yookaanis hin dha'u jee ture siigalee jechaa ture. Kan ammoo maaksiillee hambifatee ture. Naannolee jiran hunda maaksii murra jee ture. Maaksii ergee fi isaan keessaa hambifatee waraana hin ergu jee waraana itti ergee waraanaan dha'u jira. Amma dha'oo kana keessatti miidhaaleen akka biyyaatti fiifuu isaanu miidhaa guddaa keessa galan. Maaliif maqaan akka addunyaatti harkatan abiyyi nagee buusaadha yookaanis Nobel Prize harkate nagee buuse jechuun hannameef. Ammas asumarratti biyyoonni silaa gara alaatti dhufanis Itoophiyaan gara sibiil waarii galtee yookiin lola gosaa galtee jaaniitii waan akkanaa dubbachaa jiran. Dhugaa nama sanii galtee akkasuma ilaallee jirra. Amma mootummoota dabraniis haa ta'u mootummaan tokko gaddeebi'ee naannoo isaa mootummaa dha'uun agarra hangammaa mootummoota dabran keessaa yoo gaafa dargii ta'e naannoleen hundi walitti warra qabsaa'oo jechuun humni waraanaa hidhatee gaara jiruutu ribeelolaa ta'ee guutuutu mootummaa irratti qabsaa'aa ture malee mootummaan tokko naannoo tokko kophaatti hadha'u hin agarre jechuudha. Amma mootummaan akka jiruutti yoo naannoo tokko kophaatti hadha'u ta'e naannoon tokkittiin san maal taati? Yookaan adda citu yookaan nagee dhabu yookaan booreessee ofii mootummaa filee fi naannoo san bulchuu fedhe jechuudha. Kun garuu abjuuna fakkaatan manaa maaliif TPLF filatamtee uummata isiitiin ifii bulchuu jirti. Uummata biyya fi abiyyi TPLF caalaa Tigraayiif yaadu. Maaliif namni Tigraayiif yaadu isaan caalaa sabni biraa saba biraatiif yaadu. Ugaan akkana jiru maal jechuudha. Abiyyi sabaan Oromoo ta'ee abiyyi Oromoof hin tahin saba biraatiif ni ta'a miti. Akki kaniin saba Oromootiif hin taane namni saba Oromootiif hin taane saba biraatiifis hin ta'u. Fiifuu jee jira. Akkasitti kan nuufuu hin tahin Tigraayiif ta'a jennee yaadnu. Yaadi jiru itti dabalu fedhee kana. Duuba gamma gisee ilaallu biyya teenya diinagdeenaanis yeroo tana keessatti keessaafuu weerara waan isaatiin wal qabatee dhukkuba koronaa vaayirasii kan biyya shoora keessa jiru kana wal qabatee lola adeemsifamu jiru kana wal qabatee haala kam keessanii buutii biyyattiin tun karamitti deemtii jettee ilaaltate kanam tokkotti. Biyyattiin gisee ilaallee garuu nagee dhabaa jirti. Biyyi nagee hin qabne walaa ikoonoomii walaa maqaadha waa hedduudhaan qofaa deemti. Garuu yoon fi akka bilchaginnaatti leellisnu biyyi teenya akka waan irra aannu TPLF injifannee irra aannu humni waraana TPLF miliyoona takka tuqaa shanii kana waraana kana qofa nama miliyoona takka tuqaa shan ajjeeftee fixxee biyya takka guutuu yoon hin bilisoomse jette ati mana maaliif Hitleriin addan taatu haati yookaanis Mussoliniin bar namni humna nama waraanuma dila sanuu yoo hafixote abiyyi Oromoon yookaan bilchaginnaan baloo duuba dhaabbattee amma laal faarfachuu jirti yookaanis dhaadachuu jirtu abiyyi akka injifatu dhaadachuu jirti haa injifatu yoo abiyyi injifate nama meeqa fixe garaagarummaan isaa fi Hitleriin jiru jechuudha yoo nama dila san hafixote ni sifixu yoo hafixote jechuudha. Talmaffaa as keessatti Oromoon gaafii reefaati isa gaafattee Oromoon as keessa faayidaa maal argatte bu'aan Oromoon kana keessa harkattu ni jirti jennee yoo laalle namni siyaasaa hatiin talu an gaafitan isaaniif hindisaa an akka kiyyatti garuu waan na fakkaatu Oromoon as keessaa waan harkattu waan jiru natti hin fakkaatu maaliif akka biyyaatti akka nafxanyaatti akka hagara jechuun akka biyyaatti lolu jiran kun amma dhugaadha asitti siin qabaa maal jaan aktivistoonni Amaaraa keessatti ilaallu lola kana abiyyitu uume humni addaa naannoo Amaaraa daangaa isaatiif yookiin biyya isaa eeguu qaba malee seenuun qabu waan jaanii dubbatanii jiran. Sababa sanarraa kan ka'e abiyyi humna addaa naannoo Somaaleerraayis humna addaa naannoo Oromiyaarraayis Affaarraayis walitti qabee gara lolaatti naqaafi jira. Maaliif kun? Wanna kana lafa isaaniiti lafa walqaayituuni naannoon Amaaraa nuuf fudhata jechaa jiranii lafa tana eenyu boodatti hafee eenyu dhahee irraa fuudhee of jala bulchanii lola Tigraay san mo'atan isaan. Akkamiin laatte yaada isaanii kanaatti keessa? Bakka kanatti maalitti jira akka seenaa booda dhageenyetti dargiin gaafa Soomaaliyaan itti haate Harargee qabanneette Soomaaliyaan itti haate eenyu bobbaase ummatuma Harargee kana duratti bobbaase reestiin teessan irraa fuudhamuuf deemtiiti haatu Soomaaliyaan irraa dhorkaa jireetii
itti gubbuu baasee. Gaafa sargoo. Gaafa sargoo lola sargoo jaan gaaruu sargoo jaanii. Sargoo jaan. Har'a abiyyi amaara tamni nu ta'u jiru reestitiin sanii seeraa isaa hamteedha. Katti lola kan naqe. Malee Tigraay fi jarri xilaatummaa hangasiillee qabaatan wanni itti wanni kun jiran ammoo siyaasaadha malee waan biraatii miti. Har'a tooftaan abiyyi ittiin fayyadamee amaara kan lolaan naqu jiruuf sila amaarri seeroo bakka tana. Amma amaarri humni addaa naannoo sanii amaara kadhatee lola san seenaa jiru akkam jaan aktivistoonni amaaraadha. Uummanni lolli kun lola abiyyiitii fi lola Tigraay gidduu TPLF gidduu waan taateef lola kana kan dura aanee dhoo qabu raayyaa ittisa biyyaati malee poolisiin humna addaa amaaraatii miti. Isaan naannoo isaanii eeguu qaban jiru. Poolisiin humna addaa Oromiyaadha gara daangaa irratti as deemtee taa'uu qabdichaa jiran sii galee. Amma bakka kanatti gaa abiyyi karaa isaan kan ittiin fuuldoo maali isaan kana malee isaan kana yoo hindee wal naqe malee mootummaan danda'u. Akkamitti ilaaluu kanatti jechuudha. Ni mootii fillee jiraatu hiriira ejjee baala Tigraay meeshaa iddoo harkaa qabdan jechuudha. Bakka kanatti maal isaan keessaa isin bar jeenoota yeroo ammaati isin amaarri meeshaas waan Itoophiyaa san keessa jiru iizii hundarraa waliin qabee iizii amma dhiyaa jirtu tabaadhaa sanitti naqaa jiran meeshaa gurguddoo waan jechuudha silaa iizii haabaatan maqalee jirtu irraa hafe jechuudha meeshaan. Naannolee sadii jiraame iizii baa malee iizii kaaba malee sadii jira. San hunda karaa baardaa roofaa jira. Soo kanatti uummata amaaraa waliin osoo hin jiruun lafti isinirraa fuudhamu jirtiidhaan poolisiin humna addaatu daangaa irra dhaabbattee lola kana ofirraa ittisuu dhaabbatee miti jechuudha. Karaa walqaaxii fi karaa dhiyaatiin jechuudha. Bakka kanatti abiyyi sodaa guddaatu roomee jira. Sodaa roomee tanarraa maal godhu jira amma poolisii Oromiyaadhaa poolisii Somaalee gargaarsa gaafachaa jira jechuudha. Amma bakka kanatti laal ammatti lola kana dura kaase raayyaa ittisa biyyaatii fi Tigraay TPLF jechuudha. Amma inni fuudhee biyya sana hunda waliin garagalchee waliin dhoodhaaf poolisii Oromiyaa irraa fudhatee jira poolisii Somaaliis fudhatee jira jechuudha. Lola kana seenuu deeman amma bakka kanatti wanni dhaamsi uummata Oromootiif illee dhaamsi jechuudha. Akka nama Oromoo tokko Oromoo irratti tokko dhalatee jechuudha. Oromoon achi dheeyite deemuun si shakki. Maaliif uummanni kun meeshaa gurguddaa argata. Jarri jaanii jiranii bara haas dhufee. Haas dhufee naa waan jarri dhufne hawaasa astaatii jee. Astaa jiran. Abiyyis namoonni eegaan lolli achi dhufee jiddu galatti as hin ce'u achumatti xumuramaa. Achumatti xumuramaa jiran. Amma poolisii Oromiyaa kana fuudhanii duratti achi naqan. Uummata meeshaa gurguddaa naqabu duratti. Achumatti jarri achumatti cal godha jechuudha. Amma isaan gama biraatti maal godhanii akkuma duraan jaame akkuma baadiyyaa irratti dalageessan jechuudha. Humna Oromootii fi poolisii Oromiyaa kana tasalaa gartee gara qabsoo Oromootti seenaa jirtan shakkii waan qabanii fi poolisii Oromiyaa kana gurguranichi geessanii achi cal godhan jechuudha. Gaafa poolisiin Oromiyaa achi cal jette humni Oromiyaa keessatti qaatee jira jechuudha. Waan humni Oromiyaa keessa jiru sanis waa balleessuu hin danda'u jechuudha. Shakkii garaagaraa isaan keessa jiran jirti abiyyi. Poolisii Oromiyaa kana naannoo Oromiyaa keessa dhiisu du'atan. Maaliif akkuma harkaa jirru akkuma dhagaa jirru poolisiin Oromiyaadha akka jirtutti seenaa jirti gara waraana bilisummaa Oromoodha. Maaliif bakka takka tatti dhaabbattee saba kanaaf qabsaa'u namni Oromoo kana keessa barbaade jechuudha. Inni akka dhaamsaatti uummanni Oromootii fi poolisii humna addaa Oromiyaatiif hundaafuu inni dhaamnu akka nama Oromoo tokkotti lubbuu teessan gartee bilaashitti guutuu gartee fayyaa hin qabne kan addunyaa kanaaf akka lubbuun Oromoo takka dheettee jirti hin baane. Lolli kun lola Oromoo faayidaa keessaa harkachuu miti. Lola akka biyyaatti difeensiif irraa biyya alaa godhana osoo hin ta'in lola ifiifuu Itoophiyaan siivil warii waliin garagaltee walajjisaa jirtu. Ammas asirratti dhaadannoota garaagaraa jira TPLF fi gama mootummaa federaalaatiin mootummaan federaalaa dhaamsamaa jiru dabarsee afaan Tigreetiin xayyaaraan dhohuudhaaf deemna namoonni uummanni Tigraay iddoo tokkotti walitti hin qabamina. Sagalee namni iddoo jiraatan jiraadhaadha jee waan akkasii dubbachaa ture. Yeroo sanii dubbiimaan isaanii Geetaachoo Raddaas waa dhaadannoo isaaniis dhageessaa ture gama isaatiin jechuun walii gaarreeffannaarraa kan ka'e. Xayyaara kaasuudhiis yookiin darbatuudha yookiin achirraa ka'ee dhufee Tigraay dhooriisiiti iddoo inni jirutti dhoowunaa yaadachuu qaba. Oka kaasan ta'e bakkuma isaan irraa kaasan. Dhoowuna jechuu yaada qaba. Kanaan wal qabatee yeroo ammaa mootummaan federaalaa yookiin bulchiinsi Abiyyi Ahmad mataa isaatiif masaraa inni keessa taa'ee dhimma kana dabarsaa jiru jaanii dubbatan warreen sooshaal miidiyaa irra jiruu fi akkasumas aktiivistoonnis waan akkanaa dubbatan. Kanaan wal qabatee akkamii sodaan achi keessa jiru akkamiin ilaaltate kanuma tokkotti?
maali beektaa Tigraay daftee tapha dura taphatte. Maaliif daftee karaa shaakala lolaa dura siin ta'e jirti. Amma ogummaa isheen tokko gaggeeffamu deemu garuu marra shaakala sana cimsitee qaama uwwifatteetu muusii galee. Amma Tigraay waan isin Tigraay faayidaan isin argatte yeroo gabaabduu keessatti halkanuma tokkotti faayidaa guddoo tokko buufatte isin. Lola osoo lolatti seenin duratti guyyaa lola dura isin kaaftesan. Abiyyi bar wanni lola itti fe'amu dura beesii lola sanii bar abiyyi tutu izii habaarratti jeneraal muuduudhaaf jeneraal Maamara Jansan ka izii bahaa ture achirra muuduudhaaf isa ergee bar dura. Yeroo kanatti Tigraay maal deebisaa akkuma xayyaarraa dhufe deebiste gara deebiste kadhiisan maaliif mootummaan ifiifuu seeraa alatti aangoon isaa dhumatee jiru jijjiirama waraana keessa godhuu danda'udha wanni Tigraay jette. Kanaafuu maal godhee jechuudha deebisanii Abiyyi duraan maal barbaade akkuma abdiillee jeneraal Tirkisan ka abdiillee qabee wanni keessa ture. Akkasumatti Tigraayillee nuu qaba jaaniitti mataa isaanii keessatti gaa imaajin godhanii isa jitti erga jechuudha. Yeroo isaanii Tigraay iddoo deebite jechuudha. Jijjiirama mootummaan keessa godhuu danda'u waraana kana keessa godhuu danda'u achirraa duruutti biin eegalte jechuudha. So ammaan tana bakka kanatti gaamara deebisanii maal godhee jechuudha. Iizii tana dafnee jechuudha waraana kana dafnee farka galchuu qabnaa. Jaanii murteeffatanaa jiraniif halkanuma tokkotti waraana harka kana keessa jechuudha. Halkanuma tokkotti waraana harka kana keessanii waraana gama isaanii gara galchanii meeshaa harka isaanii naqatan. Haboo fadhulleen qawwee lafa kaayee akka bahu waan jechuudha. Kan hojii fadhu amma Tigraay wajjin qabsaa'u fadhu akka hojiin qabsaa'u isin hammannaa isin qabnaa yaa'inni waliigaltee argin jechuudha akkam dabarsiiwwan ganama TV irratti ol biyyaa kanatti jechuudha. Amma bakka kanatti maal egaa Abiyyi Salaabar wanni inni barbaade izuma ichi keessatti waraana ichi keessa yeroo san deemee akka agartee TPLF barbaachisan barbaade. Silaa wanni san Abiyyi karaa inni deemu ture silaa karaa san jarri dafanii dhaqqabanii jarri qaroota waan ta'aniif lola keessatti qarootedha. Muuxannoo qabanii ifiifuu abbaa Abiyyiitimti. Abiyyi Salmaan leenjisamti dafanii deebi'anii bakka sana harka galfatan jechuudha. Waraana saniif meeshaa sana harka galfatu jechuun Itoophiyaa waraana Abiyyiitti qaban isiiti biyya takkaa fi raadiyoon feesbuuk danda'a jechuun meeshaan jechuudha. Mee asirratti maammee ati yaada qabdu lolli gama lamaan deemu jiru kun walitti dhaadannaa fi akkasuma walitti gaarreeffachaa fi akkasumatti ammaas kallattii sadiin seennaa jedhanii dubbatan tokko karaa kala Affaariin seennaa kaan ammoo Humaraadhaan seennaa addaan shaa bakka jaamtuunii fi akka Walqaayitti jaamtuun kallattii gara warra Raayyaatiin illee seenna jedhanii turan. Amma kallattii kana hundaan lolli gizee seenamu humni Tigraay yookiin waraana hidhachiiftee uummanni Tigraay qabu waan kana hangam tokko ofirraa deebisuudhaaf hin dandeenye. Hin dandeenye dhaadannoon isaaniitti wal qabatee diinagdeen isaanii too baay'ata mootummaan federaalaa irraa muree jira. Boba'aan hin seenuuf biyyattiin dhukkuba kanaas weeraramaa jirti. Akkasumas weerara awwaannisaatiin illee tuqee jira. Akkamii maaltu achi keessa hawaasa san mudataa ta'e yaadda? Amma karaa sadeen kanaan jechuudha akka waraanni seenu isaanis dursanii qophaa'anii jiran fakkaata ka'eeta hiyyatti karaa kana hundi ni beekan. Garuu humna namaa humna waraanaa baay'inaan akka biyyaatti saba hedduuf keessatti hammate waan qabuuf jechuudha biyyi kana dhaadatee kanaan bahuudhaaf murteesse beete. Kana yoo ni fe'atti naqutee illee karaa hundaan hangi dhumunuma dhumaa garuu gama lamaan irraa namni dhumaa akka waan injifatu kana fakkaata gizeen akka ilaalu haa biyyi kun waraanni hedduminaan isaan irraas abiyyuma irraa jechuudha waraanni hedduun dhume eega dhume booda waan seenan na fakkaata. Garuu ni seenaa garuu boodarra maaltu taha humni waraanaa TPLF jechuudha hundi yookaan gaaragalee riphee lolaa ta'e humna waraanaa fakkeenyaaf yookaanis humna biyya bulchu yoo abiyyi ramadee fi achi geessu ta'e nagee dhorkan. Akka inni biyya san nagayaan mulchine ni godhan. Maaliif humna waraana shanee Wallagga keessaa baasuu dadhabee Wallaggaa fi Gujii keessaa baasuu dadhabee humni waraana Abiyyi naannoo takka guutuu dhawee biyya san keessaa baasee injifadheetiin biyya san bulchaan abjuu na fakkaatan. Amma asuma wal qabatee haala amma jiru kana wal qabatee jeneraalota duraan soorama baase gara hojiitti maaliif deebisuun barbaachise? Inni hin qabne haa qaban jaraa torkaa fudhate. Kana wanni fideef tokkoffaa Thank you.